Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegalee humnoonni Amaaraa lixa Tigraayitti badii jabaa raawwataa jiru jedhan gareewwan mirga namoomaa falman. Amhara forces have humnoonni Amaaraa humnoonni nageenyaa naannoo fi milishaan dhalattoota Tigraay lixa Tigraay jiran marsanii mootummaan labsii yeroo muddamaa gaazexeessota hidhuuf itti fayyadamaa jira jedhe CPJ'n. Ameerikaan Itoophiyaa carraa daldalaarraa kan hin baasne waamicha taasifame naannoo Amaaraa bulchiinsa saba Oromootti maaltu raawwate? Dhaabbileen mootummaadha akka waliigalatti barbadaa'anii maashinarii irraa hamma waraqaatti saamamanii qabeenyi hedduun barbadaa'ee sochiin dinagdee nirtu ol dhaabbate. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtii dhiyaachuu dhabuu fi kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaa falman lama lixa Tigraayitti ajjeechaa fi dararaan marsaa haaraa qaqqabuu ibsan. Amnesty International fi Human Rights Watch ibsa waloo baasaniin akka ibsanitti lixa Tigraayitti hidhaan dararaa fi ajjeechaan humnoota Amaaraan dhalattoota Tigraay irratti qaqqabeeraa jedhaniiru. Gaanfa Afrikaatti qorattuun Human Rights Watch Laatishaa Baader waan qoratanii irra ga'an gaafadheera. Amhara forces, so both regional forces and also militia have humnoonni Amaaraa humnoonni nageenyaa naannoo fi milishaan dhalattoota Tigraay lixa Tigraay jiran marsanii manguddoota dubartoota daa'imman qaban akkasumas ijoollee ganna 15 gadi humnaan ari'an. Akka qorannetti dargaggootaa fi dubartoonni kan umriin isaanii lolarra hirmaachuuf gahaniiru jedhaman bakka tokkotti akka hidhaman ta'eera. Manneen hidhaa kunneen immoo waggaa darbirraa eegalee irra deddeebiin dhalattoota Tigraay hidhamaniin guutameera. Dabalataan dararaa irra gahuu fi haala mana hidhaa jiran irraa namoonni hidhaa seenan du'aa akka jiran odeeffanneerra. Yeroo tokko bakka Adabaay jedhamutti yeroo humnoonni Amaaraa dhalattoota Tigraay marsanii hidhuuf jedhanitti dhalattoonni Tigraay baqachuutti ka'an. Kanaanis humnoonni Amaaraa dhalattoota Tigraay baqachuuf yaalan ajjeesan. Members of the male population who are trying to escape from these roundups. Adilaatishaan qondaaltonni Itoophiyaa haleellaa lammiilee nagaaratti raawwatu dhaabsisuu qabu jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Kanaan dura koomishiniin mirga namoomaa UN fi kan Itoophiyaa qorannoo waloo gaggeessanii turan. Ta'us bakkeewwan hin qoratamanis jiru guutuus hin turre jedhu. Sababa kanaaf manni maree mirgoota namoomaa UN boruu dhimma Itoophiyaa irratti addatti mari'atu karaatti sadarkaa idil addunyaan qoratamu akka tooftaa tolchu ni gaafannaa jedhan. So what we're calling for is obviously not only an investigation which would look at some of the areas and some of the waamichi taasisaa jirru badiiwwan hin galmoofne qoratamanii akka galmaan qofa osoo hin taane erga qaamoleen waloo UN fi koomishinii Itoophiyaa qorannoo geggeessanii as badii raawwataa jiru akka dabalatuufi osoma dubbannu badiin itti fufee raawwataa jira. Manni maree mirga namoomaa Jeneef argamu badiin biraa akka hin mudanne gahee guddaa gumaachuu danda'a jennee abdanna. Erga waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalee badiin jabaa lixa Tigraayitti raawwateera. Manni maree mirga namoomaa UN erga waraanni eegalee badii Tigraay qofa osoo hin taane Amaaraa fi kaanitti raawwataa turanii fi torban muraasa darban raawwataman sadarkaa idil addunyaatti karaatti qoratamu akka tolchu waamicha dhiyeessina. Just in the last few weeks, not only in Tigray but also in the Amhara region and more broadly. Himannaa gareewwan mirga namoomaa Amnesty fi Human Rights Watch baasan irratti gama mootummaa Itoophiyaas ta'e naannoo Amaaraa irraa wanti jedhameen jiru. Erga labsii muddamaa labsamees yoo xiqqaate gaazexeessonni 14 Itoophiyaatti hidhaman jedhe gareen mirga gaazexeessotaaf falmuu fi CPJ jedhamu. CPJ'n mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa gaazexeessota hidhuuf itti dhimma ba'aa jira jechuun himateera. Guyyaa kaleessaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa dabalataan gaazexeessonni 3 to'annoo jala ooluu beeksiseera. Kanneen to'ataman keessaa 2 gaazexeessota biyya keessaa yoo ta'an tokko jechuunis Amiir Amaan miidiyaa Ameerikaa AP jedhamuuf dalaga. Associated Press hidhaa gaazexeessaa kanaan yaadda'uu fi akka hatattamaan hiikamu gaafateera. Torbanuma kana koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa fi
Waldaan ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa hidhaa gaazexeessota booda kana hammaateen yaadda'uu ibsaniiru. Dhaabbata CPJ'tti bakka buutuun biyyoota Saharaa gadii Mutooki Momo lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamaa jiranii dabalaa jiraachuu himu. And we as CPJ have documented 14 different arrests since the state of emergency was declared. Erga labsiin yeroo muddamaa labsamee as nuti akka koree mirga gaazexeessitootaa tiksuuf hundaa'e CPJ'tti yoo xiqqaatee gaazexeessitoonni 14 hidhamuu isaanii galmeessineerra. Baay'een isaanii Finfinneetti hidhamani. Gareen gaazexeessitootaa naannoo Sumaaleetti hidhamanis turan. Isaan amma gadhiifamaniiru. Guyyaa kaleessaa namoota 8 booda kana hidhaman ibsine. Isa duras 6 hidhamuu isaanii ibsine turre. Kanatti 14 hidhamuu bira geenye. Statement had an additional 8, so that's how we're getting 14. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa gaazexeessitoota kana hidhuusaa gaafa beeksisetti gaazexeessitoonni kunneen labsii yeroo muddamaa akkasumas immoo seera farra shororkeessummaa kana dura ba'e cabsuudhaan shakkii akka hidhe ibseera. Isin akka dhaabbata CPJ'ttu dhimma kana akkamiin ilaaltu jennee gaafanneerra. These allegations are inherently problematic because they're vague, they're not specific. Our view from CPJ himannaawwan akkanaa rakkoo qabu. Sababni isaas ifa miti. Mootummaan labsii muddamaa eeree hidhuu malee sababa hidhee hin ibsine. Labsiin kuni walabummaa miidiyaa irratti hojiirra ooluu hin qabu. Nuti gaazexeessitoonni sababa hojii isaaniin hidhaman atattamaan akka hiikaman waamicha dhiyeessineerra. Akka hubannoo keenyaatti maaliif akka hidhaman sababa bu'uura seera qabuun hin dhiyeessine. Dabalataan yeroo kamiyyuu caalaa hojiin gaazexeessummaa barbaachisaa ta'uu beekamtiin akka itti kennamu barbaanna. Gaazexeessitoonni waraana deemaa jiru kana gama garagaraan gabaasuu qabu. Isaan dhorkuun odeeffannoo garagaraa uummanni argachuu qabu jalaa hanqisa. Robbing the public of diverse sources of information. Amma mooduuwwan gaggabaabaan sinitti hima biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa Raashiyaan akka Yuukireenin hin weerarre yeroo xumuraaf akeekkachiisuuf walga'iirra jiru. Miseensonni gamtichaa walga'ii Biraaselsitti ta'aa jiraniin kanaa fi dhimmoota kaan irratti murtoo jajjaboo biroo ni dabarsu jedhamaa jira. Qondaalli Abaa'oo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi namoonni isaan waliin himataman har'a beellama mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin hafan. Koloneel Gammachuu dabalatee namoonni isaan waliin himataman irra deddeebiin manni murtii bilisa baasullee hidhaarraa osoo hin hiikamin ji'oota 6 darban mana hidhaa turan. Dhimma kanarratti abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an Dr. Tokkummaa Dhaabaa gaafanneerra. Deebii akkuma isaanii arginu qopheeffannee mana murtii federaalaatti dhiyaanne jennaanii kanneen kanaan dura dhiyeessanii turan kana kutaa qorannoo yakkaa federaalaa kan Meeksikoo jirutti akka hidhaman beekna turre ammoo isaanuma yeroo darbanii osoo sibiina hafanii poolisiin Finfinnee abbaan alangaas maaliif akka dhufoon hin beeku hafan hin beeku jedhee kiisii dhittumaa samaan walitti immoo qabamanii haa dhiyaatanii jedhamee karaa poolisii Oromiyaa deemee ture isaaniif homaa hin dhiyaanne. Har'a abukaatoo qofaa dhiyaatee kanarratti abbaan alangaa jarriin kun hin dhiyaanne haa ta'u malee abukaatoonni isaanii waan dhiyaataniif deebii naa kennamuu jedhee gaafatee nuti immoo lakki maamila keenya wajjin hin mari'anne yaada waliin qoodne hin qabnu waan nuti barreessine kan akka amanan yaadhiisanii hin deemne lafa isaanii agarree hin mari'annetti kun deebisee kana galchuudhaaf hin rakkanna akkasumas immoo kanaan dura nama 3 agartan malee namni lamaan sun haa jiraatanii waan beekne hin qabnu qaalii lafa isaanii jiretti deebisnee booru gaaffii biraatti dhufa. Ameerikaan guyyaa Itoophiyaa carraa daldalaa biyyoota Afrikaaf eeyyamte AGOA keessaa isa Itoophiyaa baasuuf yaadde akka tursitu koree dhimma alaa Ameerikaa dhimma Afrikaatti walitti qabdu kan ta'an Keeran Baas gaafatan. Miseensi Koongireesii Ameerikaa kuni Ameerikaan murtee kana fudhachuun lammiileen ni miidha garuu sochii qaamoleen waraana keessa jiran akka nagaatti deebi'an irratti jijjiirama hin fidu jedhaniiru. Ameerikaan sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessa raawwataa jira jechuun ture. Carraa daldalaa qaraxa malee oomishoonni Itoophiyaa Ameerikaa seenan kan dhorkite. Murteen kunis torban 2 booda jalqaba bara faranjootaa 2022 eegalee hojiirra oola jedhameera. Hirphaa Gammachuun itti hima. African Growth and Opportunity Act AGOA'n sagantaa carraa daldalaa qaraxarraa bilisa Ameerikaan biyyoota Afrikaa Saharaan gaditti argamaniif kennitedha. Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa murtee United Statesitti baay'ee gadduu ibsuun murtee kanas akka kaastuu fi carraaqqa Itoophiyaan nagaa buusuudhaaf fi seera kabachiisuudhaaf taasistu akka deeggartuuf gaafateera.
Keeran Baas ibsa guyyaa roobii baasaniin bulchiinsi Baayiden murtee Itoophiyaa irratti fudhatee akka tursu gaafataniiru. Itoophiyaa AGOA keessaa baasuun bu'aa daldalaa tattaaffii lammiilee Itoophiyaa fi investoroota Ameerikaatiin argame duubatti deebisaa jedhan. Dabalataanis haala dubartootaa fi daa'immanii ni ammeessaa jechuun ibsan. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura murteen Ameerikaa namoota lolaa deemaa jiru waliin hariiroo hin qabnee fi kibba biyyattiitti argaman hojii dhabsiisaa jedheera. Carraa daldalaa AGOA jedhamuu fi biyyoonni Afrikaa qaraxa malee oomisha isaanii gabaa Ameerikaatti akka dhiyeessaniif carraa uumameen dhaabbileen Itoophiyaa keessa jiran reefu gara caaluuf fayyadamuu eegalan. Murteen kun garuu hojjettoota warshaalee carraa kan argatanii Itoophiyaa dhufanii dalaganii fi galii biyyattiin argattu rakkoo keessa buusa. Dhimma alaa Ameerikaatti walitti qabduu koree dhimma Afrikaa kataan Keeran Baas bulchiinsi Baayiden kanneen lola keessa jiran karaa nagaatti akka deebi'aniif tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan yeroo kennuufii qabu jedhaniiru. Seneetarri Oklahoomaa fi kanaan dura ministeera muummee Abiyyi Finfinneetti qaamaan dhufanii kan dubbisan Jim Inhofe isa mootummaan Yuunaayitid Isteet Itoophiyaa carraa daldalaa AGOA irraa haquudhaaf murteesse akka dhiisu irra deebiidhaan guyyaa kaleessaa gaafataniiru. Yaadni Koongireensii Ameerikaan dhiyaate jijjiirama maalii akka fiduu danda'u ammaaf ifa miti. Waraana kaaba Itoophiyaatti hammaatee tureen bakkeewwan to'annoo finciltoota Tigraay jala seenanii turanii fi ergasii humnoonni mootummaa to'atan keessaa tokko godina addaa saba Oromooti. Yeroo kanatti godinichatti wanti raawwatee jira. Bulchaa godinichaa obbo Ahmad Hassan gaafanneerra. Kamishee torbee lama gahee erga deebine. Uummanni keenya yeroo rakkisaadha kan dabarse. Dhaabbileen mootummaadha akka waliigalatti barbadaa'anii maashinariirraa hamma waraqaatti saamamanii. Dhaabbileen dhuunfaadha kan nu wayyan kan jedhaman akka waliigalatti haaluma kanaan saamamanii qabeenyi hedduun barbadaa'ee sochiin dinagdee niirtuu ol dhaabbatee tajaajilliin hawaasummaadha akka jirutti addaan citee haala kana keessa uummanni keenya kan ture. Aanaa meeqa jira godinicha keessa? 9 jira. Soole miidhaan kun eessatti jabaate? Miidhaan kun akka waliigalatti gahee jira. Magaalota irratti xinnoo jabaadha kan turaate. Magaalota qofa osoo hin taane baadiyyaa irratti midhaan dhaabbataan osoo hin hafin bakkeewwan walitti bu'iinsillee turaatetti balaa hedduutu gahee jira. Midhaan dhaabbatee gana reefuu haamamuudhaaf eegamu midhaan sanillee osoo hin hafin barbadeessanii jechuudha fuudhanii kan deeman haamaniif fuudhan. Bakka isin hin jirretti garuu keessumaa finciltoonni Tigraay akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo bulchaa haaraallee muuduu isaanii ibsanii turan. Isaan eessa ga'an? Eessa akka ga'an hin beeknu. Kan ergamaniif faana kan bahees hin dhabamu. Kan hafe immoo asumatti barbaadamee seeratti dhiyaataa jira jechuudha. Waggoota muraasa darbanii hidhattoonni kan mootummaan ABO shanee waamu godinicha keessa jiru jedhanii bulchitoonni naannoo Amaaraa himataa turan. Isin immoo godina kana keessaa hin jiranii jechaa turtan. Egasii eessaa dhufan? Egaa shaneen godina keenya keessatti ilaalchan malee kan hidhatee socho'u hin jiru kan jedhudha duraan kan kaasaa ture. Kan dhufan wayyaanee wajjiniin dhufan. Lakkoofsaanii hangami? Isaan ibsuu hin danda'u. Egaa amma kamisee jirtu tajaajilli ibsaa ni jira, tajaajilli bishaanii ni jira, kan baankii ni jira. Tajaajilli guutuun galamee jira. Ibsaan guyyaa 2 keessatti ibsaa jalqabsiisnee jirra. Neetworkii guyyaa 1 keessatti furre. Bishaanis akkasuma guyyaan 2 booda furamee jira. Haala kanaan tajaajila eegalamaa jira jechuudha. Kanaaf tajaajilli bu'uuraa hanqatee hin jiru jechuudha. Kan baankiidha hamma ta'e banaan jira. Kukkutanii hojii guddaa gaafatee jira. Lakkoofsi baankiilee miidhaman manneen barnootaa yookiin immoo hospitaalonni miidhaman lakkoofsaan ibsuu dandeenya? Hospitaala 5 biratu miidhamee jira. Isheen jirtu guutumtuu miidhamteetti jechuun hin danda'ama. Akkasumas dhaabbilee buufata fayyaaleedha. Hunduma keessatti saamicheen adeemsifamee jira. Manni hedduun caccabee jira. Kutaawwan tajaajila hedduun caccabaniirani. Keessumattuu istooronni akka jiranitti caccabaniirani. Kanaan alatti baankiin kamisees baatees caaffaas sanbatees kan turaate akkasumatti balaan saamicharra gahee jira. Amma koreedhaan qulqullaa'aatiidha kan jiru. Koreen suni kan ifa godhutaa jechuudha. Tole lola sana keessatti hidhattoota qofa osoo hin taane mootummaan diroonii fayyadamee lammiilee nagaa miidhee jedhanii jiraattonni nutti himan turani. Wanna kana qorattanii bira geessanii? Hamma ammatti effektiivummaa lola keessatti adeemsifameen alatti banaadhaan namni nagaa dhahameen hamma ammaatti hin jiru. Ammoo rakkoon nageenyaa si yaaddessaa? Rakkoon nageenyaa yeroo kanatti nama yaachisu hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa caqasaa jirtu. Sagantaan keenya xumuramee kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan isiniif qopheesse hirphaa gammachuu ture. Oskaar Buungaan gama teeknikaan nu gargaareera. Boruu walitti deebina. Halkan gaarii.